إنا لله وإنا إليه راجعون. obboleessi keenya mujaahim Mustafaa osoo qur'aana rabbii haffazaa jiruu gara fuula rabbii godaanuun isaanii dhagahamee jira. barataan Sheek Abdallaa Hirnaa kan tahan mujaahim Mustafaa gara akhiraa deemanii jiran. obboleessi keenya mujaahim Mustafaa barataa diinal islaam yeroo dheeraaf majliisa Sheek Usmaan Durriitti barachaa tureem achumaan majliisa Rabiicul Quluub Sheek Mukhtaar Muhammadittis Arabiyyaa baratuuf dhufeem waggaa tokko osoo hin guutin gara akhiraa deemeem. boodarra wayyaa'ee barnoota kiyya addaan hin kutu je'eellee hifzii qur'aanaatti osoo jiruum dhibdeen itti jabaattee guyyaa kaleessaa gama fuula rabbii deemeem. rabbiin rahmata haa godhuuf hedduu takka nama gaddisiisam. yeroon du'a isaa dhaga'u amata 3 dura waliin turre akka ajaa'ibaatti nama hamilee diin qabu tahuu isaa waan hin beekuuf hedduun gaddem. nama yaada dheeraa qabu tureem. garuu tan inni karoorfate haftee tan rabbiin isaaf karoorsee lafa kaa'ee turre murtaa'e. duuti isaa du'a nama rifachiiftu rabbiin harmee isaa fi ahadii isaa fi obboleeyyan isaa hundaaf saahibban isaa kan waliin diin barachaa turan hunda haa sabbarsiisu jannam. qubsuma isaa jannatul firdawsiin rabbi haa godhuuf hural eeynii jannataa rabbiin isa haa fuusisum. obboleessa keenya kanaaf rahmata kadhadhaaf isiniin janna. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.